fagoo dhiyoodhaa kaabaa kibbaa kan nu daawwattan kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduu har'aan tanaa qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Oromiyaa miidiyaa pirees guddisaa kan jiru dhaamsa kooti. Raashiyaa fi Chaayinaan ollaa gaarii fi michuu amanamoodhaan pirezidaantiin Xi Jinping bitootessa 11 bara 2023 Raashiyaa fi Chaayinaan ollaa gaarii fi michuu amanamoo ta'uu pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping ibsanii. Pirezidaantiin Xi Jinping daawwannaa hojiif Raashiyaa Moskoo galaniiru. Pirezidaantiin Xi Jinping erga simannaan taasifamee fi booda ibsa miidiyaaleef laataniin Raashiyaa fi Chaayinaan ollaa gaarii fi michuu amanamoo ta'uu eeraniiru. Erga waraanni Raashiyaa fi Yuukireen eegalee booda Raashiyaatti daawwannaa jalqabaa kan taasisan Xi Jinping daawwannichi hariiroo biyyoota lamaanii caalmaatti cimsuudhaaf qooda qabaachuu kan dubbataniiru. Hariiroo biyyoota lamaanii yeroo itti aanu bu'a qabeessaa fi tasgabbii kan qabu taasisuuf daawwannaan kun faayidaa qabaachuu isaa dubbataniiru. Pirezidaantiin Xi Jinping guyyoota sadiif Raashiyaatti daawwannaa hojii kana ni eegalu. Hiriirri mormii Keeniyaa fi Afrikaa kibbaatti waamame muudama uume. Maarchi 20 bara 2023 hiriirri mormii Keeniyaa fi Afrikaa kibbaatti mormitoonni mootummaa irratti waaman magaalota biyyattii lameen keessatti muddamni cimaan uumameera. Mormii uummataa mormitoonni waaman kanaan hiriirtotaa fi qaamolee nageenya mootummaa gidduutti walitti bu'insi uumamuu mala sodaa jedhuun jiraattonnii fi dhaabbileen sochii isaanii idilee dhaabuu waan mudachuu malu xiyyeeffannaan eegaa kan jiran ta'uu qaamoleen nageenyaa Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa sochii seeraan alaa gosa kamiifuu araarama akka hin qabne ibsaniiru. Inumaayyuu poolisiin Keeniyaa ammoo hiriirri mormii eeyyame biyyattii keessa akka hin jirre ibseera. Keeniyaa keessatti gameessi siyaasaa fi filannoo waggaa darbee injifatan Raayilaa Odingaa deeggartoonni isaanii qaala'insi jireenya hammatameef mootummaa aangoorra jiru akka morman hiriira waamaniiru. Hiriira mormii waamame jedhame kanaan walqabatee magaalaa yeroo hunda sochii uummataa hedduun beekamtu Naayiroobii qabbanoofte jirti. Hedduun sochii isaanii daangessaniiru. Akka miidiyaaleen Keeniyaa gabaasaa jiranitti magaalaa Naayiroobii keessattuu iddoowwan waajjiraalee mootummaa ijoo ta'anitti qaamoleen nageenyaa mootummaan baay'inaan bobba'anii jiru. Raayilaa Odingaa torbee darberraa eegalanii pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoo fi mootummaa isaanii irratti uummanni mormii akka gaggeessu waamicha dhiyeessaa turani. Keeniyaa keessatti qaala'insi jireenyaa akka yaaddessaa ta'uu fi mootummaan aangoorra jiru seeraan ala jechuun mormuuf Raayilaa Odingaa kan har'atti hiriira isaanii waamani. Hiriirtonni gara waajjira pirezidaantii biyyattii imaluun morkii dhageessisu jedhamee ture. Poolisiin garuu hiriirri mormii eeyyamame akka hin jirree fi nama gara iddoo dhorkametti imalee argame hundarratti tarkaanfii akka fudhatu akeekkachiiseera. Jaarmiyaaleen daldala magaalaa Naayiroobii keessatti argaman ammoo hiriirri waamame kun diinagdee keenya gufachiisa jechuun hiriira waamame kana mormuun hiriira biraa waamaniiru. Poolisiin ammoo hiriirri gosa kamiyyuu akka gaggeeffamuu fi eeyyama kan hin kennine ta'uu ibsaniiru. Afrikaa kibbaatti har'a hiriirri mormii mootummaan aangoorra jiru fonqolchuu kaayyeffate jedhamee waamame kana hordofuun mootummaan qaamolee nageenyaa kumatamaan lakkaa'aman misoomawwan bu'uuraa akka tiksaniif bobbaaseera. Hiriira kana kan waame paartii mormituu Economic Freedom Fighter Party jedhamuudhaan lammiileen biyyattii manaa ba'uun lagachuu guutummaa biyyattii sochiidhaan akka ta'u akka qabbanaa'u gochuuf dhaameera. Paartiin kun akkaataa pirezidaantii Siirii Raamaafoozaa diinagdee biyyattii ittiin qabbanaa'aa jiru lammiilee rakkoo hamaa keessa galchaa jira jechuun mormii kana waame. Lammiileen Afrikaa kibbaa sababa qaala'insa jireenyaan hojii dhabummaa malaammaltummaa fi ibsaan irraa deddeebii addaan ciccituun guddoomufachiise. Mormii Keeniyaa fi Afrikaa kibbaatti wiixata har'aa bitootessa 20 bara 2023 waamameen walqabatee iddoowwan murteessoo ta'an keessa sochiin uummataa akkaan hir'ateera. Dhaabbileen gurguddoo waajjiraalee isaanii cufaniiru. Daandiin qilleensa